Abiyyi abbaa singilii. Abiyyi abbaa iddilii jechuudha. Namni du'e kan maal irratti poosti gootan namni qabbarameetii maki firaan kadhatamaaf jechuudha achitti. Du'aa qofa nutti hin gadhiisin fiddee. Naala shaklak ala abuuk. Du'aan kabaja qaba. Porfaayilii irraa akka kaattuufi miti namni yoo du'e. Danaazaas akka poosti gootuufi miti qabarteetii jechuudha. Du'aa itti kadhatta malee. Kan agarteettaati. Kan agarteettaa kana. Ana sanyii abiyyiitu kana uffatee daffaree anatu kana bitatee an tamriin sanyii abiyyi jechuudha. Mataa kee irratti dhufee gadi sirra jedhee liibii sirratti waraabaa arama. Ana bartee hamana barteettasaa ana bar sanyii abiyyiiti kaa. Sanyiin abiyyi sanyii mootii maal sodaataree? Mangistiidhaam anuu mataa kootti mangistiidha kun argaa samtiin akkanatti laa taayetan jechuudha. Kanatti taayetan mana arabaatti. Arabatu naa ergamti jechuudha. Arabata asitti kunoo shaayee kunoo asitti laa aramne hojjettee naa fiddee sin agarsiisaa goe. Kunoo asitti shaayee danfistee naa fiddee jechuudha. Asitti shaayee danfiftee naa fiddee naaniin shaayee dhugaa liibii irra ba'ee si arrabsa. Sanyii mootiiti ka'an. Sanyii mootiiti maal goota? Girrisaan girrisee suuraa balleessee asutaalee achutaalee boo'ee bilisummaa ijaan arguu dadhabee danaazaa fuudheetu nurratti maxxansee dhukkubsataa nurratti maxxansee namni dhukkubsate abiyyiidha jetta. Namni du'e abiyyiidha jetta. Namni qosolame abiyyiidha jetta. Hojii rabbii illee isin hojii rabbii keessaa illee baatanii bar. Akkasitti taayyee keenya jechuudha. Taayyee fi hangaasaa goota keessan goota harargeen dhalchiteef goota shawaan sanyiin taaddee ilma taaddee birruu fi ilma jaarraa abbaa gadaa yookaan illee mooqilxuu akkasitti isinirratti uffannee isinirratti dhiichisnaa jechuudha. Warri haqqi dubbatu har'as boris nu biratti kabaja qabu. Ganaa tisheertii eenyu akkam bitadhu beektanii? Tisheertii jaalbaantii tufaa kaabuttaa eenyuun tokko ijoollee ammas tokko kan baru. Seechi isinirratti uffannee warra haqaaf deeman warra haqa hojjetan hunda jaraa jechuudha. Akkasitti isinirratti isin bobeessinaa jechuudha. Kun olaa dubbistaa barreeffama isa jalatti tisheertii kan jalatti barreeffame sitti mul'ataa laata? Isin ijaaf gurra ummataati abbootii haqaa isinii waliin jirraa jedha. Bartee? Ana jechuudha. Ana tamrii sanyii abiyyi. Ana kan jedhu rabbii ana. Rabbii gaditti abiyyi mootii keessan. Abiyyi mootii dhiiraa. Abiyyi mootii addunyaa. Abiyyi abbaa noobelii. Abiyyi abbaa singilii. Abiyyi abbaa iddilii jechuudha. Kas. Abiyyi mangistii jechuudha. Kuno. Agartaa? Inaaftuuf budaan akka dhiiga boossuuf akkasiin machooftu akkasiin maraattu barbaadeen heewwana kukkufteetti bakka dhaabattutti kukkufti bar ofirratti faa boolaati ala suuraa kana argite daafichaan gadheen tokko sareen gadheen tokko suuraa abiyyi balleessiti.